እያረግሽልኝ የሚገርመኝ ማለት ነው። የኮመንት ሰዎች በጣም ነው የሚያስቀኝ። ምን እያሉ ነው? እኔ እኮ ኮመንት ይታየኝ አይደለም ሲነማ ኮፈልቺስተ ወላሂ ነምኒ ወረ ኮመንቲቲ አራም ያንግን ወር ነምኒ አከ ወረ ኮመንቲቲ ነኮፈልቺሱ እንጁ በቃ ማለት ነኮፈልቺሰኒ ቤታ ሆጂ አከ ቀበኒን ቤክ አይኖ ጅሬኛ መታ ኢሳኒ አከ ቀበኒን ቤክ garuu akka waan jireenya ofii hin qabne tokkotti jireenya namaa tokkorratti gaaffii heddummeessan gaaffii garuu አይዶን አን garuu namni akka kiyyatti isin hubatu waan jiru natti fakkaatu anna kofalchiistanii bar sila ummanni koomenti jiraachuu baatee bar miidiyaan nama dabbara maakii ol ka'ee dhaabbadhu garaa hange osoo hin harkin ture ilaalaan duziisan deef godhanan maaliif jenna bakka miskiina ubo saniituma gaaffii nama gaafachuu hin qabne faa gaafatan bar bareedaadha ደስ ይላል ፈታ nama godhanii bar waan isin dhagaame barreessa ande maa ukkaamamtan rakkoon qabu guys garuu yoo waa jiraate isin beeksisoomaa yaadin an dhoysu maaliif dhoysa isin beeksisa nooli laffaatan tiktok kanarratti gista akka ibsaa bira dheeyxanii ibsaa maakii fidi jechaa gista kana bira dhuftanii ibsaa maakii ibsaa fidinaan jechaa gizee nam lamaan mana bananne achi fiidanii maakii ibsaan siyaama osoo nayyaamin kijibaa waliin nu fiddanii bakka hedduun lafaata waan ta'eef yoo anaaf ibsaa jiddu bu'aa rabbii buuse isin himna gaayis acha garu jaalalate sanirratti isaan illee እሺ fuulli si guute akkam hoggaa ibsaan si bira dhufu naman jaaladhu bar ibsaa jechuun abbaa manaa kiyya akkasuma immoo rabbiin kun gaafa isin jaalatu nama jaalattanii nabbaayzawi nama rabbiin eebbiseetu nama jaalatu wajjool harka jechuu anaaf ibsaan walaa faqqarree wal fuunee miti wal jaalannii wal xabbasnii akkasii ree nama jaalattanii hojii gaafa bultiin immoo gaafa nama jaalattanii hojii ta'e bexaam iddas chaa'isini yalee ni be just namni amma qaalima qabdan hin beeytan nama qaalima qabdan jaalallee keessan kana namni kamiyyuu namni hundinuu jechuu addunyaa kanarratti ogguu namni kamuu addunyaa kanarratti as bira rifeensa yadhaa waan ta'eef jidduu sana dhaadhaa saniif as biratti tuulamne እና addunyaa kanarratti namni kamuu gaafa wal jaalatu wal fuuna jee wal jaalataa mire hundi keessan amma namni qaalima qabdan hedduun as jalani jirtan namni friendii qabdan jechuu namni friendii qabdan hundi keessan amma as jalani jirtan friendii keessan kana gaafa waliin jiraattan takkiin gaafa wal janajjantan akka jechuun jireenya booruutiif jettaniiti miti namni kamuu bar guyyaa takka guyyaa lamaaf jee waliin xabbasuumi akka wal fuuta walii himtanii akka ilmoo irraa dhaltan akkas rabbii walii siniif qooduu danda'a mibi waliin siniif qooduu hin danda'u so anaaf inni immoo akkas rabbii walii nuu qoodee jechuudha osoo wal jaalanne akkasiitti jechuudha namni gaafa wal jaalatee wal fuudhe rakkoon feetee dhufteellee walii obsa waliif dhoksa waan fedhillee ta'u jechuudha amala haarawaa miti isin galee akkasi das nama gaafa nama jaalattanti hidhamee jaan du'ee wajjin hin jirne jala hidhamee jaan malee warri mana kiyyaa kun maali baay'inaan gaayis dubbii gisee fuutan bireechaa fuudha yookiin immoo osoo fuudhin achumatti hafaa maali amma kun yoo fuutan bireechaa fuudha amma akkamatti nagaa nagaa maaliif ሻቢያ ማለት ነው። ሻቢያ ከዚህ ምድር ላይ ካልጠፋ በስተቀር አንቺ ቡሽቲ ሻቢያ የአንቺ ስራ ነው። ቆሻሻ ሂጂ እህቴ ጋር የማይሆን ነገር አታናግሪ። አንቺ ቆሻሻ ማለት ነው። ኢድሪስ ነው ለዚህ ጊፍተሯን አትመጣ እሰይ ትላለች። ቆሻሻ እዛ ሰጥሽ ነበር ብሎ ኬራ እንዴ ኢድሪስ ታከነስ ጎዴሳ
لا هيلاني مالي أنا بك أنا تبتين ديكو والله أب خيستو بربري في ناني سيقلا نيرجع تبتي برا جزيل ما يكنا إرجو تبتي أما سنة هي مو في مو مالني يا جيسوفي والله يا جيسوف والله يا جيسوفي وای مو وی وکا الجيسا جل ميرا خلاص مو وی مې سمو غیتره دادات کو شو خایدو اوه بالي ما ميكو متان سي او وی بر متان دي لگا ده Nora, abini. Kasih ke Nora. Jadi ya. Kau udah kamu bukti itu? Oh, boleh saya kabin. Wah. Itu dah. Oh. Jawab yang mana tu buat? Lagi dua bayi. Mak yang lari nak kabin jalan makan dua sister kita kena bonde. ani bawdi malaayif ummatana giya gaafachuu dhufe geemi taphachuu dhufne bar duuba intaba ture si waliin deemtee irraan kafaltu Eenyuuni? eelan Naaje alatti giftara qabatu jecha tambee kan manta itti kolfa. Leecha kan itee bee naqaalatti dheertira kayi kakatteetta minaamin jenna hambire keessa kan dhaqee barbarree kiiloo tokko butakatitti naqee aaleetti gombos jedhe wallaahi funyaanii nagalee qoonqoo keessa nagalee qoonqoo naqabee du'een fayyeman wallaahi du'een fayye. Likkisaan. Okay. Suuraa kanatti baga rabbi si fayyise yaam hubee amma barbarree inta duuba himota Itoophiyaatti sa Yoo keessa turte faasii ajjeesti barammoo yaafi baasniinis waan oowwuu qaba. Fooqiin jala seentu hundi waan oowwistuu qabdi. Akkasiin malee lubbuun namaa baasti bartu. Miskiina gartee bakka buluun qabne alatti hin dhiisan gisee kana kana. Guuraniiti bakka bulchuu geessan bakka bulu geessan. akkam Ameerikaas namni alani bulaa Wayii nutumaa qabaamee uummata ala galu. akkamatti barantaa jalamoo Lakki haaraa achi siqaniiti waa kanaan wata tolfatanii achi keessa jijjiisan. Tokko. rakkataa baay'ee biyyi rakkataa hin qabne hin jirtu bara amma biyya tana jechuun kadhachuun ta'u biyya tana seera biyya tanatti kadhataan ta'u akkanatti kadhatu Itoophiyaa malee sun asitti akkamitti kadhatan ni beektaa sooftii qarshii lamaa tana faa qabanii akka nama sooftii san gurguruu akka nama xuuxxoo gurguruutti loomii xuuxxootti beena xuuxxoo akka nama gurguruu jirutti faa kadhatan malee taa'anii kadhachuun hin jiru mootummaan because ni kannaaf jaa waan ta'eef. Illee mootummaallee nama kanaaf nyaataa fi kana asitti kana bakka gartee kana makiinaan bakka dhaabbattu faa bakka makiinaan akkana haawwee karaa guddaa seenuu deemtu jira dhaabbataniiti katabatanii waan qabdan na gargaaraa jedhanii waraqaa san qabatanii dhaabbatan. Indaan akkasitti makiinaa dhaabdee haati kannitaaf waan dandeessu. Tokko immoo saayina katabeeti waan jechuu fedhu sun waraqaa san irratti katabee qabatee taa'anii achitti akkasitti kannitaaf. Ni jira asillee. Garuu akka Itoophiyaa sanitti sirratti as deemanii wanis nama rabbashuun hin jirtu. Ittiin dhiisan. Itoophiyaa tokko faan baran dur takka nama qarshii sadii faa yoo qarshii lama faa kan ta'eef kan lolu faa jira bara. Duraan amma jiru na fakkaata duraan yaadadha. Qarshii takka faa lama faa